Asjala nama Akka kiyya jira. restooraansii jiraa naan jettee kamana ol deebitee kan Yes, jiraa restoranti jiran sinde. of Kami kan course boksi tiga fado, kami mican daichaki ya fado tokko daichaki fado nanjani. abboo ati girrisaa kijiba koomentiidhaan laaliin kaa'ate maal taate ati. Laqeetiin qiyaasa isaati kannaa fi naayimi arra ife funa maande. Ati waan namni siin jedhe nagahin kaa lubbuu maal taate. Kami inni koo dura eenyubbaa isaati. Namnummaan jedhayyuu hin jiru. Kaasee adannaqu malee tokko ka hammeenya kee dubbatu hin jiru. Awwa ta'a. Dhugaa rabbii. Okay, ati jechuun akkama aadaa ta'eetii mitiif hin jaabee ta'a. No laala ilaalaal maal jedhe beektaa mucaa tola seeneeti jaalfadiiloo wajjin hedduu siin jaaladhaa hedduu wanna jedha. Ammas jaalfadiiloo karaarra argee ture naan jedhe. Mucaa keenya wajjin. Jibaa eessannaa arge. Tokkoffaa bakkaan hin jiru Oromoo lakkoo isaa wal beekne qubaa akka lakkoo isa qubaa harkaa kanaa. Wal agarree odoo waliin dubbifne tokko wal bira dabarru magaalaan hin jiru namni akkasitti hin baay'atu akka Londanitti namni bashbash waan ta'eef hawal beeku fi waliin beekne jira namni dingata wal harka odoo salaam waliin hin jannellee wal bira ni dabarra. Asii garuu Oromoo wal agarra dhaabbannee walii jiinee eessa deemu jirta hoo shaayii dhugi hoo qaawwa rabbii ji gatataa midhaan dabarra. Saadiqii tokko beektaa? Saadiqii. Saadiq. Baale inni ijoollee baaleeti. Hawaasummaas jiru kanaa dhiiroo. Yaa si bira jira. Duuna bira jiraatee akkamitti soba gurguddaa akkanaan irra kaayaa doona beeku ani qeerroo magaalaa No jechuun innis nama si beeku maal jedhee ishis waan ati jette kana jala kana dhugaadha jedhaa jiraaf siin jedha. Maali beektaa mucichi ammoo ola seeneetu nagaan isaallee laalati girrisaa koomentiin nagahin kaa lubbuu anarraan taraddaatu waan narraa taraddaatu maal garuu nama wajjii haasa'u. Okay. Bilbilaan dhaguun bobbuu jira sagaleen tiyya jirti. Ansi dhagayaati na dhagahuu dhabdus. Siin dhagaan. Mucaan xiqqaan sun oofame maal barbaade sirraa? Kum. Mucaa xiqqashaa tokko maal barbaade sirraa deegee reefu si hojii laafee irra ture. Waayee banaan qaba. Mucaan barumsisiisu jira waan ofii. Maal obsisiistu? Mucaan makii jaalate. Ati ganaa nyaattee tun quuftee. Maal dubbadha guys. Jalfadil, my brother from another mother. Awo saahiba kiyyeessa takkis. Sagaleen kee jiru maal isa? Aboo rabbii ijaa akkanatti bilbilee godhaan taa'ee bakka jirtu dachiin siin citti har'a. Namaan adda deebisu jira laayifii irra jiraachuu xiyyeen beekani rabbi bakka akkaasitti yaamuus hin jiru. Buloon godhe booda bantaa. Aboo tana atalaa akkamittiin buloo godha waasaafiin bilbiluu jirani hin beeku nama ta'eesi. Booda bantaree buloon goote. Ibsishaa. As you know, like I always like proud to you, you know, I respect you and all like your activities amazing and everything. But what's going on? Wallahi live kanarraa beeniin arrab saaranii safaraa fi darajaa siitiin itti godharra akka ganaa baalabummaa akkanaa namarratti hin godhu. Maa itti jaalaki wandimme? What's going on? Mucaa xiqqashaa tokkotu amma challenge si godhu jira jaa. Yaa waas akka waan akkasiiti jechuun ruufi gaarti beeta. Akkami fuula sirraa harkate kana dura live si wajjin ture naan jaala. Ay bardeenye siin jedhan. Anaa miti waan ofii maal dalagaa turre. Amma dalagaan ture obsisiisaa tuman ture malee. Ani akkaan dhageetti ol dheeyitee uumaa rakkoon qabu ibsishaan duraanuu jaalatu baga nama jaalatu harkattee isiin nama akka keetii kanan harkattuu naam duuni turte. Yes. Nee baraani ibsishaa irratti ani nama inni waliin haasa'ee deebi nama inni harka fuudhee akka namni harka fuudhan hayyamu nee bara. Waan akkamitti ibsishaa keenyatti akkana garaa jabaachuu dandeessa? Haa akkamitti akkanatti asaxxaatee nama inni harka fuudhee inni allaal akkamitti salaal akka waan mana tokko keessa hojii guddanneetti ilaalaan miidiyaa kanarraa jechuudha. Dabarsitee kan nuti naan jiru magfiraati assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد جرتان. Welcome to the برادر.
برازر جرتا ibsishaa biraazar ana ibsishaa مالتي ibsishaa biraazar jette moo ana biraazar لا jette وانا في برازر حركي rabbi si baase wallahi khamma ibsishaa biraazar jette أنا برازر جت أنان ibsishaa fi لا انا هذا فادي مودي خيني برازر ولين جنة بجراني بيتي سينا ambar waan ibsishaan ha biraazar akkami minaamin jette seeqa anet no أنا ما كنت برازر ولين جت wanni reefu su dhiiroo dhugaa taate jechuun yoo fedhe dhalaa maakiin obboleettiitii yaame haqaan siime ibsishaa maakiin obboleettiitii yaa barbadaam nu mooddaat garuu dhalaan diina gurraacha wajji ايسا بدي قول اتك هليسا ايسا نفر بدي ماكين إبسا تشينج قوتا جنان لكم قاي روبي تسني قالت ماكين إبسا تشينج قونان أني فيريوم ما أنت جافتا ماكي أدنفت dhalaan gadi kamu bisee sidis على فادي اكن انجين انا نفسي قبرتو ادنفنو بጣም ነው ሞድሽ laal baali sije torbaanuma tokko wal araarsiisa sabba ibsishaa wallolus gara wal finnu hin qabnu nuti yani jechuun garuu ammoo ibsaan garaana nyaata ana baay'ee garaana nyaata mucaan kunis مالي غراسي ناتيني وانو خسيتي وان تخسيتي غراسي ناتيني وانكي يا كماغي انا ماغي ايس شارجيها agartee bilaa fi raggaroo ibsishaa laal jaarsa jaartis haa xilu laala il ani akkasina amanuu dadhabdee maal nagooti amma mee viidiyoo bani naan jettee bar dila kana akka waanidhaani kana dura waan taane godhee beeku naqaanyeessite bar mudhii qaana jee bar qoyminaas baanuu hin jee bar maal nagooti ani Gonkumaa waan ofii jechuun dagatteellee jechuudha. Akka inni gaazexeela isin hedduu seenuu akka dhiise tureef akka qaalii seeneef irraa akkas qaalii seenta laaburaa kan na dhagee na dawwalte maakii salaamu alaikum wa alaikum salaam eessa baddeenaan jette haajaa qaba bakka wayii tureen jedhe amma eessa jirtaanaan jette reesturaantii keessa nyaata bitachuu jiraan jente kaawwee. Oke aye ada kedue dari kostum ande terak ko ambirisa sigale gamade das meje gize mana olsene tikko sakandi la mamna menture na de video mana do katita mal guru jirta restaurant injiran jenne no nyaata bite chura ke ber nyaata bite de gale jani me nyaani suni beneti nagarsis jacket khamre fu facha qabda fu thank you ningarsis mali kana biya rawati bo ngana mali makali No, isa yeda kay namoy duman na jeda jal kan ke karaa irratti argee mujayyee wajjin restauraantii keessatti nyaata gurshaa jira argee naan jedhe. Ati akkamii amanta? Ifii keetii fuuyoo naa gartanii amantaa? Amanuun qabdu. Daqiiqa ani itti dawwalee bar isa dawwalee silkii irraa cufachuun kiyyaaf restauraantii gireedee irraa cufachuu kiyyaaf namni sun gastii nagal jedhee ol galchuu wallahi sagalee yoo hin kaafne jechuudha sagalee yoo ol kaasee itti naasofne restauraantii jiraachaa jedhee jennaan nurmaa cufadhee. Tanuma dhufee ol seenee restauraantii keessatti argee naan jedha amma mucaa isaan biyya tokko keessa jiru. Ankiu jedhee ka intala wayii gurshaa jira naan jennaan. Hinjiru namni as jiru hojii bakka irraan irraan kaaye magaalaa tana hinjiru yoo jiraate illee. Lafti akkana sha'u naan jettee bar achumatti ijoolleen itti dawwal jennaan sirratti dha'ee viidiyoodhaan sirra dha'e viidiyoodhaan yeroo sirra dha'u jaaketti giriinii uffateera naan jedhe. Achumaan laamu bakka anammoo dhiisee yoo dhugaa warra jala jiruun gaafattaan irra tareenti. Garuu ibsishaa akkamitti dabarsitee akkasii kannite mucaa sossobdee uumaan yaadin. Ati dhiisishaa waan keessaan naannoo tasin naadoliin yaan bakka wanni kan kee hundi akkanumaa silaa. Bakka dhiisee naa shannaftee bakka lafa narii. Ati waan ofii hagam beeku dhiis. Waan ibsishaa. Ani inni fadhee mucaa mun nama ga'e waan ofii ati jaartitii yaa inni sobboleessatii asii galee. Dubbiin na jabaata. Dhugaa ati nama muufachuu irra jechuudha maakiidhaaf jaalfadiiloon nama muufachuu wayya. Soba akkasii yoo yaadde reefu maaliif akkasitti yaadini mucaa kana? Mucaan garaa na nyaate qaba akkuma gurgudu wayii. Maa akkasitti yaadini? Jaalalli keessan tasgurtii ta'ee ni beekaa jaalalli keessan moora akka deemaa jiru ni beekaa anuu gammachuu isinii qaba dhugaa rabbii gatii kana ta'e maal godhe beektaa isa utuma isa dhidhiibuudhaaf malee dhugaa hammeenya gidduu keessanii maal jettee beektaa? Noo ati kanaaf hin cinqamini maaltu si cinqee kanaa ibsishaan duraanii ayyaana
ibsishaan duraan ayyaana dubartiin dhalatee jettee beektaa? Isa tabiraatiin harkaa qabaa fi wii. Mee rabbii jedha amma jaarsa jettamoo diina jettan isa kana. Sanuma qofa naa hima. Jaarsa yoo maatiin duraa hin danda'u sanii waan asiraa ta'e waraani maa dhugaa hima. Haqaan dubbadhaan rabbi dhugaarraa kan raban. Hin agarree Ajaa'iba. Qad adii. adii shahadaa kan qabsiisan adii bichaa dubbanna adii. Kaleessa shaadaa na qabsiisuu dhufeen argine ati. Yoo na ashannafte shaadaaniin qabadheettee kuma kudhamee kaan qabadhee anduraanuu islaamaa naaniin shaadaa na qabachiisuudhaaf amma deengatti irratti quraana xumurtutti ni kaasini dadhu. Dhugaasaati. Maal jeen beektaa? Ilmaan hiyyaa fiichara hiyyaa yaaduu akkas taanaan silaayyuu innaa ta'inaa bira ga'ee jira amma kii kana aliifin irra kaaftee qaraasiftee ficcisiiftee juusa 30 nikaa godhachuun si waggaa dheeraa si fudhatte. maaliin jeenni beektaa ibsishaa? Amma walakkaa gahee bar. Maal jeenni beektaa? Biyya Masrii keessa jirtaa? Nama quraana si barsiisu anas si godha wacii anat dandayaa ilaa hammaan piroosesa geessee fitutti ati quraana buustee irra deemuu qabdaan jedhu. Akkamitti fiichara ilmaan hiyyaati biyya Awurooppaa keessa ilmaan hiyyaas jiraannaa asitti namni dura mana keessa naa barsiisu jaartiitii jesii gale. First teacher for my kids is their mother. Me? Yes. Amma dari deeti? Akkanatti qaanyee sirriitti ishii waan beene us yoon beene waan ofiiti yabannaati maana qaanyee yoo us be'oo afaan yoon qabattee Oh my goodness. Oh my goodness. Lengate giri yara mazari je boda ako je chudi mamma. Agartee. Maki. Usahi. Silati asdirat coba tema nak ada nekas jiran jari bersila. Mara sila ani juga cuma kakak dia balik azirah di rumah tuh kasir azirah.